Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Kadhanni Rabbiif haa ta'u jecha har'ammoo sagantaa adda ta'e tokko isinii qopheessee dhufeen jira. Sagantaa keenya kana akka hordoftan kabajaa isin gaafanna. Akkasuma YouTube chaanaalii keenya kana like, subscribe godhaa. Akkasuma komentii yoo qabaattan illee komentii section irratti nuuf barreessaa. Akka nuuf barreessitan kabajaan isin gaafanna. Kallattumaan gara sagantaa keenya har'aan isin qopheessetti darbinaa jechaadha. Sagantaan har'a isiniif qopheessee dhufe maalidha? Configuring IP address tokko network device irratti akkamitti akka assign goonu, akkasuma kompiitaroota keenya mobaayilii keenyaaf illee akkamittiin akka assign goonu kan ilaallu ta'a jechuudha. Irra caalatti kompiitara keenya irratti akkamitti akka configure akka godhannu jechaadha. Internetii fayyadamuu yoo barbaanne namni kamiyyuu baay'inaan amma internetii ni fayyadama. Internetii cal jedhanii kan fayyadamanii miti. Kanaaf basically warra IT qofa osoo hin taane namoonni baay'een isaanii internetii ni fayyadamu. Internetii fayyadamuuf IP address kana beekuun bu'uura jedhee waan yaadeef isin dhiyeessee jechaadha. Kanaaf IP address yeroo jennu maal jechuudha? IP address jechaan unique identifier for every machine using the internet or network. IP addressing kana jechaan lakkoofsa ta'ee biitiiwwan afuritti kan 32 fi 128 abbaa 32 IP version 4 dhaa fi abbaan IP version 6 immoo biitii bayitii 128 tti adda qoodama jechuudha garaagarummaa isaanii. Kana jechuun lakkoofsa network device tokko network irratti adda itti baana jechuudha. Keenya yoo fudhanne mobaayilii keenya lakkoofsa mataa danda'e qabna hundi keenya iyyuu jecha. Kanaaf Itiyoo Telekoomiin lakkoofsa wal fakkaatu kaastamarii isaatiitti hin gurguru. Akkuma kana lakkoofsi networkii keessa irratti nuuf kennamu adda addummaa kan qabanidha. Yoo kan wal fakkaatu ta'e rakkina qabaa jechuudha networkiin keenya. Maaliif network sababa lakkoofsi wal fakkaateef networkiin local area network keessa jiru sun guutumaa guututti ni dhaabbata jechaadha. Kanaaf isa saniif kan adda baasnudha jechuudha. Each device on network must have an IP address. Internetii fayyadamuuf tokkoon device network irra jiranii IP address kana qabaachuutu irra jira jechaadha. When you connect your computer kee yeroo connect gootu yookaan mobaayilii smartphone akkasuma device wan biraa IP address must be given before any communication start. Kanaaf computer keenya yeroo connect goonu duraan dursee communication odoon eegalin dura computer keenya haa ta'u mobaayiliin keenya haa ta'u network device kamiyyuu IP address qabaachuutu irraa eegama jechuudha. IP address erga qabaate internetii illee fayyadamuudhaan data transfer gochuu dandeenya. Kanaaf inni sun murteessaadha jechuudha. Jarreen sadeen kun bakka IP address basicidha jechuudha. Akkamittiin immoo IP address kana assign gochuu dandeenya maashinootaaf indi deviceootaaf akkamittiin IP address kan assign gochuu dandeenya kan jedhu yoo ilaallu IP address can be assigned by two ways. Karaa lamaan assign godhama. Inni tokko static or manually set by user. Kana jechuun static yookaan manually tokkoon maashinii irra deemne yookaan immoo network device irra deemne manually lakkoofsa kana kan itti goonu yoo ta'u automatikiin immoo or dynamiciin immoo serveriidhaan set kan ta'udha. DHCP server kan jedhamu irratti IP'n keenya range kana qabee aga kanaatitti computer network irra jiraniif assign nuuf yaa godhu jennee configure erga goone booda servicein DHCP akkuma ka'een normally network irra jira waan ta'eef hundi isaaniiyyuu yeroo sanitti IP haala itti argatan kan dandeechisuudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana isinitti argisiisu computer Windows 10 hin jira, Windows 7 hin jira, 8 hin jira. Kana isinitti argisiisu kallattumaan Windows
10 irratti jechuudha. Windows 10 irratti asinitti argisiisa. Windows 10 kanarratti as mallattoon jiranii task bar irra jechuudha. Unidentified network no internet access jedha amma asirratti yeroo internetiin hin jiraanne mallattoo bicaa yookaan immoo X irra ni jiraata yeroo baay'ee. X yeroo network interface card irratti network cable connect hin taane kan argisiisu yeroo tokko bicaan immoo networking keenya yeroo rakkina qabaatu rakkinoota IP kana ta'uu danda'a. Isaan sana kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf as click yoo goonu networkii asirratti wireless jiraachuu danda'anii akkasuma network LAN keenya yoo jiraate keebiliin jecha hundi isaanii asirratti tartiiban nu dhufuu jecha wifi wen adda addaa yoo connect. Kanaaf isa keessa amma configure gochuun network internet setting kana click goona jecha haala kanaan dhufaa jecha. Erga dhufee booda kan irratti xiyyeeffannu network internet amma status jira wifi ethernet dial-up kan irratti xiyyeeffannu amma LAN irratti waan ethernet kana click ergan godhee booda ethernet not connected unidentified network jedha. Isa related setting keessa karaa harka mirgaa irratti change adapter options kan jedhu kana click goona. Ega click goonee booda network connection keenya Bluetooth jira ethernet port 2 akkasuma wifi jira. Kan irratti ni ilaallu kan irratti kun virtual machine tokko create erga goone computer keenya irratti ofuma isaa create godhuudha. Amma kan irratti right click erga goone booda status isaa property keessa galee ilaaluu dandeenya. Property keessa erga networking erga achi galee booda internet protocol version 4 or TCP/IP version 4 kan jedhu kun computer kamirratti yookaan laptop irrattis wanta basic dha. Maaliif irra baay'inaan internet protocol version 4 fayyadamna waan ta'eef isa kana kan configure yookaan karaa lamaan saniin jecha DHCP fi static. Amma kan jalqaba laalu static dhaan kamitti akka godhu DHCP dhaan. Kanaaf asii TS internet protocol version 4 kan fillet properties kan jedhu kana tick goona. Yoo goonu maal jedha asirra you can get IP setting assigned automatically if your network supports this capability. Amma computeroonni tokko DHCP kana support kan goone yoo ta'e services sana assign fudhachuu danda'a. Otherwise not to ask your network administrator for appropriate IP setting. Kanaaf obtain IP address automatically yoo jennee to filanne computerri keenya kun IP address DHCP serverii sana configure waan gooneef kallattumaan achirraa nuu fudhata jechaadha. Amma DHCP serverii bakka biraatti configure kan ta'udha. Serverii 2012 irratti ta'uu 16 irratti serverii barbaanne irratti servicii sana configure goona. Inni step mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Kanaaf isa kana filannaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu namni internetii fayyadamuu barbaadan bakka kamittuu yoo deemtan isan kana step waan amma isinitti argisiisa kanaan deemtanii isa kan as cheekii godhattanii jechaadha. Kanaaf obtain IP address automatically hojjan DHCP isinii kenna. Kun immoo IP address kana guutuu yoo barbaadan network administratorii gaafattan malee IP'n naannoo sanitti fayyada isaan local area network keessatti fayyadaman beekuu hin dandeessani. Kanaaf isa sana haala saneen adda baafattaniin fakkeenyaaf use the following IP address network administrator tokko gaafattanii ta'u yoo isinii kenne fakkeenyaaf 790 dama 768 kilaasii jecha 26 jettee yoguutte subnet mask ofumaaf isinii kenna. Asitti default gateway immoo globally kan internetii wajjin wal quunnamsiisu jechaadha.
Itiyoo Telekoom irraa assign kan ta'u 170 raawutarii irratti 192 168 26 tokko raawutarii irratti konfigure yoo goote isa sana okay jetteeni bahuu dandeessaa jechuudha. Okay jettee yeroo jettu mallattoon asitti intarneetiin jiru kun mallattoo reektaangiliitti jijjiirameet intarneetii kee waliin connect gochuu haala dandeechuu ni uumamaa jechuudha. Kana DHCP yoo ta'e obtain IP address automatically statically guutuu yoo barbaadan immoo isa kanaan jechuudha. Kun steepii tokkoffaadha. Inni steepii lammaffaan immoo yookaan wannoodha as control panel keessatti deebitee kallattumaan jechaadha. Control panel keessa asumarratti jechuudha. Control panel steepiin lammaffaan networkii kanaadha. Haala kanaan already banamee jira waan ta'eef isa keessa network and internet kaza network and sharing center kan jedhu kan click goona. Achi booda maal change adapter setting kan jedhu kan asirraa ni arganna step isa lammaffaa irratti. Asi step kana arganne kanaaf step lamaan kanatti fayyadamne bakka internetiin nu jirutti haala kanaan internetii wajjin kompiitara keenya yookaan network device tokko wal quunnamsiisnee internetii fayyadamuu akka dandeenyu isinitti argisiiseen jira jechaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Gaaffii yoo qabaattan comment section keessa irratti barreessaa. YouTube channel keenya immoo like subscribe gochuu hin dagatina. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Bye bye.